كيبور ملتي ميديا برودكشن. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درا إيسا تربيكتا كبجنك يا دبرتي وفنس نبي محمد تندرا صلى الله عليه وسلم. بر أبان سدالي سيارجتشو كتي هدو دك أنفتا وسو أتلبو دانجرتو سي أولا يوكان قبرا فيدي سيقرقرتا yoo intala taate jedhee siree moggaatti boolla qotee siif qopheeffata. Bar abbaa abaluuti dubraatu dhalateef jedhamee ittiin haasa'ama. Karaarra yoo deemus dhokataatiin deema. Wayyaa dubartii rakkontee maaluma. Bar mootiin aalamaa miidhaa tantee argee malasiif malata. Ergamaa aalamaa nabi Muhammadiin addunyaaf ergata. Wa'achis hin dhiifne rakkoo tana dafee si baafata. Alhamdulillah jedhigaa rabbiin nu fide furmaata. Alhamdulillah jedhigaa rabbiin nu fide furmaata. Dhufiinsa nabiitiin namummaa arkannee akka namaatitti gad baanee deebine. Mirga dhala namaa isaaniin arganne. Kabajaa guddaadhaan bar rabbiin nu faa'e. Qur'aana keessatti suuraa dubartootaa jedhee rabbiin kaa'e. Alhamdulillah waan dhiirrin arkanne ilaahiin nuuf ta'e. Alhamdulillah waan dhiirrin arkanne ilaahiin nuuf ta'e. Caaltuun dubartootaa bar hedduutu jira kan seenaan dubbatu. Haadha mu'mintootaa Khadiijaan agartu kan mootiin aalamaa Jibriilitti ergee salaamtaa gaafatu. Intala nabiidha Faaximaa hombeetu. Dubartoota jannataa hunduma kan caaltu. Dubartoota sahaabaa kan seenaan dubbatu. Sumayyaa haadha Ammaar kan islaamummaaf jecha lubbuu isii dhabdu. Kan sababa isii ahliin isii guutuun jannata argatu. Kan sababa isii ahliin isii guutuun jannata argatu. Dubartoota gaggaarii taarikni dubbatu kan bobbaa galti isaanii sodaa rabbii taatu. Kan gatii isaanii haalaan jabeeffatu. Kan kabajaa isaanii sirritti eeggatu. Akka itti rabbiin jannata wareegeef ati quban qabdu. Akka itti rabbiin jannata wareegeef ati quban qabdu. Yaa dubartii islaamaa wallahi bar rabbiin gatii kee jabeessee jannata isaa qaalii miila kan kee jalaan rabbiin siif taasise. Kana qofaa miti sadarkaa sadihin abbaa si caalchise. Kana qofaa miti sadarkaa sadihin abbaa si caalchise. Yaa obboleettii tiyyaa kottu of yaadadhu. Kalee maal hojjette ka'iitii qoradhu. Amma hoo maata isaa ka'ii tattaafadhu. Yoo rabbiin si yaamu maaliif hin awwaattu. Qilleensa deemu hunda faana kan raafamtu. Ansirraa sodaadhee jahannam si nyaatu. Waan uffannaa keetiis ilaahiin dubbate ati quban qabdu. Yoon dhageenye tahee amma sitti himaa sirri dhaggeeffadhu. Yoon dhageenye tahee amma sitti himaa sirri dhaggeeffadhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. jedhee sitti buusee ati hin uffattu. Jedhee si ajaje maaliif hin uffattu. Warra mirga jedhee gurra si hasaasu dimokiraasii jedhanii qullaa gad siyaasuuf dangaa rabbiin kaa'ee si tarkaanfachiisuuf mirga dubartootaa jedhanii miidiyaan odeessu. Hin sobamin hin gowwoomin. Osoo ati jirtu kan boolla si kaa'u maaliif si fakkaata har'a siif yaadda'uun. Mee maaf si fakkaata har'a siif yaadda'uun.
eeyyan Khaliqni si uume mirga siif kenninaan gatii kan kee rahmaan ol siif jabeessinaan bakka siif malu inni si kaayyannaan dubartoonni kalee taarika hojjannaan abbaadhaan malatti doktora diiniitiif duniyaa oomishnaan seenaan dubartoota islaamaa ol tahee mul'annaan ahaa edaa kanaaf jarri gubatee cinca'ee dinkeessaa siyaasuuf murteeffatee bahee uffannaa faashinaatiif si gabrumsuuf bahee yaa dubartii islaamaa wallahi bardiiniin kabajaa siif laate ati hoomee maaliif miidiyaa rabbaate tiiktookii feesbuukaa mataa gubbabbaate akka jaraa tahuu san qarooma seete yoo akkana taate wallahi aduwwiin muraada guuttate yoo akkana taate wallahi aduwwiin muraada guuttate yaa obboleettii tiyyaa kottumiin dammaqnaa hirriba kanarraa kottaa wal kaafannaa gatii nuuf kennamis haalaan jabeeffannaa haadha gaarii ta'uuf amma karoorfannaa ilmaan teenna diiniin qabnee guddifannaa guyyaa qiyaamaadha taajattiin uffannaa guyyaa qiyaamaadha taajattiin uffannaa tokkummaan ulkaanii aduwwoota teenna hunda garaa gubnaa tokkummaan ulkaanii aduwwoota teenna hunda garaa gubnaa yaa obboleettii tiyyaa amaanaa dhaamsa kiyya kanaa na jalaan gatinii hojiirra oolfadhu haadhaaf abbaa keetis sirri kaxxumuruufiin deema du'aa'ii naaf kadhu yooniin si aarsillee dhiifama naaf godhi kottu na gorfadhu hunduma keessanuu rabbii kiyyaaf jecha isinin jaaladha assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu nagayaan jiraadha. Kebor Multimedia Production.